Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto fda toto khiya rantana sodu ajaibati walti deebne dijira odu biyalati fi odu biya khaysa guto isa qante gat muradati nafana turti tasun daga tanasrin ja akuma galtani like share subscribe godan nafana ka turti tasftani ninja ya rantana motate khaysati fi tate ala yidu guto wala kamen sin deje Somalian jechuudha guyyaa rantana Suudaan kanneen kana jechuudha xiyyaarri gosa osoo irraa ka'ee Suudaanitti mil'aadaa jira jechuudhaan dubbatanii turan kun hundi hin jiru dubbiin tuni sobaa jechuudhaan Soomaaliyaan dubbii kana haaltee jirti. Irrattis deebinee kana itti aansuudhaan immoo balaa xiyyaara Ameerikaatti mudateen xiyyaara fe'umsaa irratti mudateen nama 7 lubbuu dhabuu isaatti dhaga'ame. Kanaanis hanga gara oduu biraatti isiniif ni oofne jedhee yaada. Kana itti aansuudhaan immoo taatee deemaan tiradawaatti taa'ame irratti manguddoon isaanii haala biraatiin gadi ba'anii dubbatanii jiran ammaasis yakkamaan dhiyeenya kana dhaabbatee Oromoo arrabsan akka gadi dhiifamu jechuuf irra deebi'anii wal gaafachaa jiran hanga xumurichaatti immoo nafaanas turtiin taasisanii kan biraatiin immoo dhiyeenya kana bulchiinsa magaalaa New York ta'ee kan alaantana muudame namni jechuudha muslimaa irraa haanuu isaatiif uummanni hedduun biyyoonni muslimaa gargaraa gammachuu irra jiran. Kana irratti waan qopheeffanne qabna hanga xumurichaa qophichaatti nafaan turtii taasisuun dagatinaan isiniin jira. Hayyee gaamee hanga oduu keenyaatti isiniif dhiyeessinee jirru irratti jechuudha gara oduu keenya bal'inaatti wayitaanii fi isiniif deemnutti dhiyeenya kanaatiifis ni beektan waan diradawaatti taa'amee ture diradawaatti waan taa'ame kanaaf gadi ba'anii jechuudha gurbaan kun akkaaniif gadi dhiifamu jechuuf haasawa isaanii guutuu taasisaa jiran kun immoo namni Oromoo arrabsee Oromoo irratti waan fedhe hojjete san gadi haaba'u jechuudhaan isaan ofaa jiran jechuudha gama hidhaadhaa keessaa garuu immoo guyyaa deengiddaa gadi dhiifamuu qabamuu isaa sun duratti gurbaan sun waan abdateetuma inninis waa'ee akkasii san hundaas hojjetee ture. Wanni inni waan san hojjechiises gaa'isa duuba nama hedduutu jira adan faaraatu jira kana kaatan irraalee kana kanneen kun hundi isaa waliin deemanii wayita bakka adda addaa geessaniif marii garaagaraa waliin taasisan mul'achaati ture jechuudha. Namni immoo Oromoo uffata kun immoo gadi baafamee haa dhiifamu jedhanii isaan viidiyoo isaaniitiin oofan nama guddaa jechuudha dhaabbatee Oromoo guutuu fi pirezidaantii biyyattiidha arrabsa kun mana hidhaa akka hin ta'e gadi bu'u kan isaan jaan kunii fi kan keenya immoo kan guutuu keenya jechuudha manaamaan haasaa waa'ee jechuudhaan Oromoo arrabsa kun akkamitti ilaalama abbootiin gadaa ta'e immoo maaliif gadi bu'uu dhabanii callisan hanga xumuraatti viidiyoo kanas nu waliin daawwadhaa. war cadaalad darradii aan ka kacnayn ka sara joogno warwaadna kiciseen waan fadhinay war maanta xarigna miyaad noogu darteen war inanka yar ha la sii daayo bilaa shuruud faraha laga qaadanaya dembi awgale ma jiro kacdoonka ummaddiisa iyo cadaalad darrada akkuma gaa viidiyoo kanaas waliinis dhaggeeffannee jiru kanatti hanjamaa adda addaatu garaa jiran osooniif kada biraatitti hin kunne osooniif waan biraatittis waliinis hin seennee jechuutti jiran isaan immoo lafuma Oromoodhaa sana dhaqanii Oromoo irratti himataniiti garagalanii osoo waan biraatti waliin hin kunne gurbaan hidhamees haa gadi dhiifamu akkasuma maatis ogeessi kaameeraa kan wajjin deemuu fi gaazexaa isaan deemus haa galakkifamu jedhan. Kun immoo garuutu taatee fudhatamaas hin qabne jennaan jechuudha. Namni keenya immoo garuutu kan achi keessatti isaanii wajjin osoo har'a Oromoo ta'e Oromoon gadi baatee waan akkasiisan ni dubbatti Oromoon haa dhiifamu jettee ni yaaddi jettee itti ni yaaddaniis noo mee garuutu immoo kuni maaliif taa'ame jechuun taatee ajaa'ibaati gaa namni tokko ergaaniif yakka hojjetee yakkamaa yakka qaba jechuudhaan poolisiin dirreedhaa to'annoo seeraa jiru. Karaa juttuu hundaafuu seerri barbaachisaadha poolisii dirreedhaa kana irratti galatoom jennaan jechuudha namni yakka hojjetee hundinuu yakkamaadhaa jennaan jechuudha. Kana itti aansuudhaan utuu hin lamadaati jechuudha. Dhiyeenya kana jechuudha mootummaan Suudaan lollee ergaaniif isaan keessatti hammaateen Soomaaliyaan dhuftee nu dhawaati jirti jechuun himannaa garaagaraa geggeessaa turan. Himannaa isaan geggeessan kana immoo ilaalchisee mootummaan Soomaaliyaa guyyaa irraantanaa Mahamad Maalifiqiin gara isaatiin deebisee jira. Kanaanis xiyyaarri keenya kan Bosaasoo irraa ka'ee achi dhaqee hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiran jechuudha. Humni isaanii ammoo garuutu kan dhiyeenya kana wal dhabdee Suudaan jechuudhatti waraana ripeelolaa fi mootummaa biyyattii duutti investisan irratti ripeelolaan namoota hedduus fixee akkasuma maatii miidhaa garaagaraa qabeenya irrattis geggeessee ture san garagaltee immoo Suudaan yeroo hedduu bira deddeebitee Soomaaliyaa himachaa turte. Dirree xiyyaara Bosaasoo irraa xiyyaarri ka'ee dhufee dhawaa ture jechuudhaan Bosaa Suudaan isa kan himatte kanaaf deebii kanan xiyyaarri keenya gonkumaa'u dhaqee achiis rakkoo takka hin uumne waa takka isin hojjennee nullee hin dhooyine kan jedhuufis diddee jirtee jechuudha. Kana irratti oduun kun immoo kan qindeeffame yeroo ammaan tanaati jechuudha. Kana irratti aansuudhaan gaa immoo oduu biraa kan isiniif dhiyeessineetis kan jirru dhiyeenya kanaatiif kan jechuudha namni amantaa muslimaa bulchiinsa Minneapolis ta'uudhaan wayita inni hundeeffamutti gaa namoota hedduu kan gammachiisee ture jechuudha. Namoota kanneen as keessattiinis jechuudha namni hedduun akkamitti namni kun bulchiinsa magaalaa Minneapolis ta'uu danda'an
gara magaalaa Ameerikaadhaa guddoo namni musliimaa waggaa 100 keessa jechuudha kan yeroo carraa takka takkatti kan argamanii achi keessatti filannoo irra taasifame jechuudha. Zohaar kan eenyu jechuudha gaa namoonni hedduun isa kanaas falachaa jiru jechuudha. Magaalaa Niiwoork jechuun gaa magaalaa guddoo akka addunyaattis beekamte jechuudha. Zohaar kan namni garaagaraa immoo musliimni arraan tanaas qabate jechuun namoota hedduu kan ajaa'ibsiisu arramoo uummanni addunyaa gariin gammachuudha jira gariin immoo gadda keessa jiran kun yoo maaltu isaan gaddisiise kaanoogaa maaltu isaan ajaa'ibsiise gaa taate isaan hundarrattuu wal ajaa'ibsiisaa taates jiru jechuudha. Kana itti aansuudhaan balaa xiyyaaraa gaa immoo dhiyeenya kana mummudachuudhaan irra deddeebi'aadhaa ture jechuudha. Biyyoota Ameerikaadhaatii fi akkasuma biyyoota addunyaa maraa keessatti balaa xiyyaaraa hamaan Ameerikaatti qaqqabe. Xiyyaarri fe'umsaa ga'ee lubbuu nama 7 lubbuu isaanii dabarsuun dhagahamee jira. Fe'umsa xiyyaaraa kan idil addunyaa kanarratti Reefsis Muhammad irraa ka'uudhaan gara kan dhufe jechuudha. Caccabuun lubbuu namoota 7 darbe. Lubbuun namoota 7 kan darbe bulchiinsa Keetrik Enda Beesheer irraa kan ka'e balalicha isaa kibxata galgala kan mudate jechuudha. Yoo ta'us xiyyaarichi kun kana booda osooniif balali'ee dirree xiyyaaraa irraa hin fagaatin kan balaan kun mudate. Kana booda lubbuun nama darbee alattis namoonni 11 irra dhaawwaan gurguddaa fi akkasuma miidhaan adda addaatis ga'uudha kan dhagahamaadhaa jiru. Kanarraa immoo kan qaqqabeenis namoonni du'an dabaluu fi akkasumas danda'u jechuudhaan eeraniiti jiran bulchiisonni magaalaa biyyattii sanii jechuudha. Xiyyaarri kun immoo boba'aa gaaloonii 38 ol fe'atee deemaa jira jechuudha. Gara holoofitti deemuudhaaf kan ka'ee ture jechuudha. Xiyyaarri kun daandii itti ol ka'u irraa sigigaatee gara malee rakkoon isa mudachuudhaan kan garagalee miidhaa gurguddaa kanaas geggeessee ture jechuudha. Ibidda galaa kanaan uumameen gara caalu kan to'atame yoo ta'u sababa balaa kanaatiin qabeenya garaagaraatii fi akkasumas wantoonni hedduun miidhaa gurguddaan irrallee ga'eeti jira jechuudhaan dubbataniiti jiran. Hanga xumurichaatti kan daawwataniifis galatoomaa isin jenna. Oduun yeroo ammaan tanaatiifis qabannee isin dhiyaannes oduu kana hanga xumurichaatti daawwatan galatooma.